Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa Faana Artii. Sagantaan Faana Artii yeroo mara dilbata galgala saa 12 eegalee tamsaasa isaa haala bareedaaf miidhagaa ta'een odeeffannoowwan haaraa aartii fi artistoota Oromoo irratti qabatee kan isiniif dhiyaatu yeroo ta'u, namoonni aartii Oromoo keessatti gumaacha olaanaa taasisan akkasumas illee guddina aartii Oromootiif hanga aarsaa lubbuutti kanneen kaffalan warreen kaan seenaa isaanii warreen kaanis qaamaan haasaa waliin taasisuudhaan yeroo mara qabannee isiniif dhiyaanna. Isinis qophii keenyatti hedduu bohaaraa bashannanaa waa hedduus akka irraa barattan abdii guddaa ni qabna. Maarreegaa sagantaa keenya guyyaa har'aa keessattis seenaa goota Oromoo tokkoo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Goonni Oromoo kun eenyu jedhama? Maal hojjete? Erga baratee gara jiruuf jireenyaatti seeneen booda'oo gama guddina aartii Oromootiif gumaacha inni taasise maal fakkaata? Isinis hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa kan isiniin jedhu ani asii promootariidha. Nu hordofaa tamsaasa keenya Faana Artii chaanaalii YouTube Faana Artii jedhurraa subscribe gochuudhaan Telegramii keenya join gochuudhaan toora Facebookii keenyaan immoo like gootanii share yookaan waliif qooduudhaan yeroo mara walaa jajjabeessinu. Egaa gootni guyyaa har'aa seenaasaa haala bareedaaf miidhagaa ta'een qindeessinee gabaabsinee isiniif dhiyaanne kun Lammii Beenyaa jedhama. Lammii Beenyaan eenyu? Nama akkamiiti? Lammii Beenyaa qajeelaa ilma qonnaan bulaati. Abbaan isaa dur humnaan gara waraana dargiitti makamee Eertiraa ture. Yeroo Eertiraa ture sanatti qondaala waraanaa tokkoon wal dhabee waan isa ajjeeseef hidhaa hamtuuf saaxilame. Guyyaa tokko naannoo itti hidhamee jiru sanatti waraanni waan geggeeffameef hidhamtoonni waraana dargii sun hiikamanii lola sana irratti akka hirmaatan godhame. Abbaan isaa obbo Beenyaa qajeelaas lola sana irratti hirmaatee achumaan waraana muraasa waliin gara Sudaan bakka Kasalaa jedhamtuutti baqate. Sudaan itti baqachuun isaa harka dargiin ajjeefamuu irraa yoo isa baraareyyuu maatii isaa baadiyyaa jiraniif garuu qormaata addaa ta'e. Milishoonni yeroo sana abbaa isaa humnaan waraanatti ergan gaafa oduu sana dhagahanis lafa isaa humnaan saamuuf haadha isaatti roorrisuu eegalan. Lafa bunaa, mukeen waddeessaa fi lafa jallisiin misoomus irraa fudhatan. Yeroo sanatti egaa haati isaa guyyaa gaafa roobii firdi shangoo bakka jedhamutti guyyaa gaafa jimaataa immoo koonyaatti jaroota sana himachuun falmachuu eegalte. Haa ta'uutii garuu haqni haadha isaas jallatee qabeenyii fi lafti hedduun irraa fudhatame. Yeroo haati isaa haqa ishee dharaan haguugamee jalaa jallate sanaaf halkan boossu, lammiinis miira ijoollummaan faana booyaa yakkamtoota haadha isaa dararan sanas gaaf tokko gumaa bahuuf abjoochuu eegale. Egaa miira akkanaa keessatti guddachuun lammii hawwii fi mul'ata tokkoon abboomamaa akka guddate lammiinis ni dubbata. Hawwii fi mul'anni isaas haqa ijoollummaan dhabe hagamuu turtu qabsoon argachuudha. Booda keessa gaafan guddadhu jedha lammiin kan jalaa dabe haqa haadha kiyyaa qofa osoo hin taane kan humna hin qabne haadholiin qonnaan bultootni fi hawaasni keenya hedduun warra yeroo qabaniin haqni isaanii ukkaanfamaa jiraatu. Uummanni Oromoo hundi sababa ijaaramuuf tokkummaa dhabeef warra of ijaareen haqni isaa jallatee qe'ee isaa irratti qe'ee dhalatee guddatee itti horate irratti horma ta'ee akka jiraatu sododumanii yaadaan bilchaachaa deemeenan hubataa dhufe. Namoota akka koo haqa dhabanii guddataniif daandiin waan dhabde sana ittiin argattu tokkichi qabsoodha. Ani kanaafan abaa'oo deeggaraa guddadhe. Waraanni abaa'oo ani ijoollummaa kootti arge gaafan guddadhu mirga koof akkam falmadhu. Oromoof akkam falmu na gorsan. Gorsi isaanii kun immoo kaniin durumaan onnee koo keessa bulfadhe naaf gabbise. Mul'ata kanaan yeroon barnoota sadarkaa lammaffaa baradhu fincila barattootaa keessatti hirmaachuun eegale. Jechuudhaan lammiin kaayyoo of fuuldura kaa'ee akka daawitii keessatti of ilaalaa guddate sana nuuf ibse. Lammiin yuunivarsiitii Baardaar seenee ogummaa injinariingiin barate. Yuunivarsiitii keessatti barattoota Oromoo ijaaruu, caasaa abaa'oo diriirsuu fi fincila adda addaa irratti hirmaachisuun beekamaa ture.
fincila diddaa gabrummaa kan sadaasa 9/2005 yeroo jalqabaaf bifa qindaa'een dhohe keessatti hirmaate qabsoon barattootaa sun bifa akka qabatu gargaare. Akkuma yuunivarsiitii irraa eebbifameenis amajjii 1/2007 humna tikaa wayyaaneen qabamee mana hidhaa seene. Barattoota Oromoo ijaaruu, leenjisuu fi caasaa ABO keessatti hirmaachisuun mootummaa irratti kakaasuun himatamee hidhaan waggaa 15 itti murteeffame. Hidhaan sun booda waggaa 5tti hir'atee fi mana hidhaa Maa'ikalaawii, Qaallittii fi Zuwaayitti akka hidhamu ta'e. Mana hidhaa keessatti dhiifama gaafachuu waan dideef kan hidhamuu malutti waggaa 1 fi ji'a 8 dabalataan akka hidhamu dirqisiifamee baatii onkoloolessaa bara 2013 hidhaarraa hiikame. Erga mana hidhaatii hiikamees kallattiimaan qabsootti hirmaachuu eegale. Fincila xumura gabrummaa bara 2015 bifa addaan eegalame keessattis kallattiin hirmaataa ture. Bara 2017 Oromoo Studies Association irratti affeeramuun gara Norway deemee turtii waggaa 1 fi ji'a 5 boodas gara biyyaatti deebi'e. Egaa akkuma jalqaba kaasuuf yaalle seenaan lammii beenyaa lakkaa'an hin xumuramu. Waraaban akka yaa'a galaanaati nama jalaa hin dhumu. Nuti argaa dhageettii keessanitti akka tolutti haala kanaan gabaabsinee isiniif dhiyeessine. Egaa kaayyoon keenya jalqabaas seenaa lammii beenyaa jalqabaa hanga dhumaatti barreessuu utuu hin taane lammiin aartii Oromoo guddisuu keessatti qooda akkamii fudhate kan jedhuu fi hojii isaa uummata isaa biraan ga'uu yoo ta'u, hojii isaa kana ibsuufis dursa duubduubee seenaa isaa uummataaf ibsuun dirqama waan ta'eef. Haa ta'u egaa lammiin aartii Oromoo keessatti qooda inni fudhate kitaabolee adda addaa uummata isaaf barreessuun. Isaanis lammiin kitaaba isaa afaan qawwee jalatti jedhu wayita mana hidhaa Zuwaayii jiru barreesse. Yeroo sana kitaaba guyyaa dheekkamsaa jedhu kan barreesse yoo ta'u, poolisoota mana sakatta'aniin jalaa fudhatame. Kitaaba afaan qawwee jalatti jedhu hiriyaa isaanii Moonaa Dirribsaa jedhamu bira waan dhokseefis osoo jalaa hin fudhatamin hafe. Kana malees lammiin dhihoo kanatti kitaaba mata dureen isaa jireenyaaf du'a gidduu kan jedhu kitaaba seenaa barreessee uummata isaa biraan kan ga'e yoo ta'u, lammiin gama kitaaba barreessuun aartii Oromoo warra hamma humna isaanii boqoo ol qabachiisan keessaa isa tokko akka ta'e hojii isaatu hima. Egaa kabajamoo hordoftoota sagantaa keenyaa seenaa kanarraas waa hedduu akka barattan abdii guddaa nan qaba. Bal'inaan lammiis qaamaan argannee chaanaalii keenya Faana Artii jedhu irratti kan isiniif dhiyeessinuu fi yeroo dhiyoo keessattis gaaffiif deebii isa waliin taasifnee kan isiniin geessifnu ta'uu gamanumaan waadaa isiniif seenna. Isinis nu hordofaa, nu waliin turaa. Seenaa barreessitootaa, seenaa artiistota Oromoo fi aartii Oromoo eessaa ka'e, eessa jira, garamittis adeemaa jira jedhu sagantaa keenya yeroo mara dilbata galgala sa'a 12 irraa eegalee chaanaalii keenya sagantaa Faana Artii YouTube'dhaan, Telegiraamiidhaan akkasumas illee Feesbuukii fi Instaagiraamiif kanneen biroodhaan isiniif tamsaasifamuun isinis nu hordofaa. Like, share, subscribe, join, follow taasisuudhaan irraa baradhaa ittis bohaaraa isiniin jenna. Seenaa kana haala kanaan qoratee gulaalee kan dhiyeesse Iyyaasuu Tarrafaati. Sagaleedhaan seenessee kan isin biraan gahe immoo ana asee promootar yeroo ta'u, haala kanaan suur sagaleen miidhagsee argaa dhageettiif akka tolutti kan qopheesse Biqoo Ilma Taaddeeti. Kun sagantaa Faana Artiiti. Ani asee promootariin ture. Ulfaadhaa. Subscribe godhaa.